Shena almano rama kuma shentani share oli garada wa tako fidanne donera ma share gara share gara shena gata share oli garada ma shentame namu biya qaba bi sabba qaba abban biya satta kami mirgadaba namu biya qaba bi sabba qaba abban biya satta kami mirgadaba jetti nurra kasu farqota qabumma nuf egalte dandi qabsu bilisumma nuf egalte dandi qabsu bilisumma Gabrumman muri dere patus nurra afura ken wabu jabanne tujira aba o waboko ifsitu korti abakal jabari waboke kanurma iftigargari ifsitu korti abakal jabari waboke kanurma iftigargari ifiti angai oromia walgai garame kabate bollame kabute unde gabo pata gotumma kerafte dukkanni gabrumma wanjola bayrumma wabu abdi saba sumanturama wabu abdi saba sumanturama Dua boko, tabir rabao, nukira dua boko, abibili summa, wabibili summa, abibili summa, wabibili summa, ol basi fajike, mata kalgubati, adunya na beku, atababiyati. Ulbas fajike wallo firayati danga ke dangesi atababiyati ulbas fajike moyale gubati danga ke dangesi atababiyati anga fitasu abba kerukare Gahar rambarre, irrogarre, uri urga urma, gahar rambarre, wabutibane, abautibane, wabutibane, abautibane, abirrabao, tiratu wabuku. Dua boko, abibili summa, wabibili summa, abibili summa, wabibili summa.
tumame yeddu tajabame inni kalbudan akka miladabe inni kan kama sabkana gartudabe awwal challe dabbe Allah tisinyatu wala onne koti simba fatu ilte tanu basu wabu wandu dina jala ba fadun jenne wabu wala mi kafala imali kapsoke wabu kalma gauturu ashir tuga kanke namni halundiru sonat tigalte wabu jamukanya cha kanoma chariste nakabura facha bihina wine murati firashi dinarasa turte Ayya kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jenna waalaikum salaam warra salaamtaaleen barreessitan gaatii warri amma miidiyaa amaaraa argaa jirtan lola boru akka nurratti geeffamu Iskandar Naggaa armootanii jaarsatii sanfaa Bahar Daar irraa fi faannoon Bahar Daar jiruu fi faannoon Gondar kee jiru Gojjaam keessa jiru akka boru wallo irratti duulli cimaan deemamu barreessanii gadhiisanii awwajaniiran. No namatti awwajanne qabna. Nama nu ga'u qabna. Nama nu dirmatu qabna. Nama nu gargaaru qabna. Miidiyaa guddaadhaan yaaboo ummata du'e waan ummanni kun dalagu miidiyaa irratti gadi hin dhiisinaadhaa waasin hin jaan waan biraa sheetan gurra sheetan ofii fuutanii fiiddanii tokkirra gadhiiftanii miidiyaa adda addaa gadhiifame kun ragaa nu ta'e shaneetu nu fixe shaneetu mana keenya guggubee babbardeessee waan adda addaadhaa waan gizeen jirra nurratti laxxafanii taargaa nurraa laxxafanii gizee maa agartee maqaa shanee kanaatiin kan uummanni keenya dhumaa jira miidhamaara jechuudha. Isin gala waan agartan miidiyaa kanarratti laxxafinaadha isin hin jenne isin himnee turre. Seen jettan amma sun ragaa nurratti ta'e ragaa ta'eeti amma boru awwajameera jechuudha akka nurratti bobba'an jechuudha. Ree ummanni gaatii silaa kana ummata keenya lolaa jiru ummata hidhatee naannoon amaaraa hidhachiisee dhibbatti jechuudha. Warra mattaawaqaa warra maarrakamees warra ajjeefamees hundumaa argaa jirra. Warra hidhannoo hidhatee salaxanee bara kana keessa salaxanee efa biyyi isheen waan salaxanee kanatu nurra bobba'e. Gabaree amaaraatis miti. Gabaree amaaraadhaa agartee gabaree fi gabaree bakka kanatti kan wal lolaa jiru. Ummata qaama hidhate ummata sheennaa biyya keenya keessatti agartanii akka kutaatti ta'es akka gandatti ta'es liyyuu haaliin bubu'ee karaa sheenaniin karaa ummanni keenya sheenee bobba'ee galuun hundumaa baratetu har'a agartanii nu duubarraan gara galee dhufee nu lola jechuudha. Ummata keenya nu harkaa fixe jechuudha. Ummanni keenya inni du'eef inni madaa'ee mana haakimiitiin argatu inni madaa'es inni du'ees agartee namni agartee du'e jeenamni nu lakkaa hin jiru jechuudha. Garuu kana isaaniidhaa ofumaa keenya agartanii gadi yaafnee miidiyaa irratti laxxafne kanaaf argatanii jechuudha agartee. Isaantu du'e kan nu fixes shaneedha jedhame kan fixes shanee jedhame waan akkanaa kana agartanii oggaa agartan miidiyaa irratti nuuf jalaa hin baasina sagalee namaa hin baasina footoo namaa hin baasina isin hin jenne hundinuu jaamaa turtan. Wee namni sininjuu namni mtoo nunjuu maateo nimbiennu bara darbe waan karra qorii keessatti dalagame soomana dheengaddaadhaa gadi baasanii maal jaa turan waan akka haarawatti jechuudha waan akka amma deemaa jirutti jechuudha kan agartee ragaa ofii keenya ragaa ofirratti baafna ni gala ammas jechuudha warri bossotaa jirtan warri tuktugii waan adda adda irratti horiyaanii jirtan feetu liyyuu haaliin agartee mututti jetteetu amaarri wanu maraamte maa godhuu miidiyaa irratti baafne ragaa ofii keenya ragaa ofirratti baafna. Kana amma miidiyaan amaaraadha akka jiruun awwajee jira akka nurratti bobba'an nurratti awwajamee jira. Oromoon bal'aanis agartee quba qabaatu qaba keessa Oromoo Wallootis
kaabaa amma kibbaadhaa jechuudha wanni jiru wal quba qabaatuun dirqama keenyaa jechuudha. Akka haxaayyii fi kamisa irratti awwajamu lolli jammaramu miidiyaa irratti gabaabsaniira. Eegalee kana jechuudha. Haxaayyii fi akka haxaayyii irratti boru jammaramu kamisa irratti jammaramu awwajame lammaffaa immoo liyyuu haalii maaliif haannoo hazuuzii meeqaan fe'amee kamiseedhaan sheenee kara jiillee fe'amaa jiru akkamitti isin jeelaala manni caffaas haa ta'u kamisees haa ta'u biyya Oromoo keessan darbee oggaa jiillee lolaa dhufan akkamitti namni isin jeelaala. Akka Shawaroobiidhaan isheen dhibbaa dhibbatti beekan jechuudha. Ijoolleen wasan gurguru ijoolleen ifaataa jiraattu wajjin. Oggaa kamisee dachii ormaa meeqaa qoarratee oggaa jiille makiinaan dhufu akkamitti namni isin jeelaaluu danda'a? Kutuun danda'amu achitti.